amma naan si wajjin walitti araaramee akka nama tokko maatii takka taanii jiraachuun fedha jedhe. Maatii takka obboleessa jaartii bahaari, anis jaartii bahaari. Jaartii maa waliin nuti jaamanii dhimma bira anaafaati. Kaatulle wumyaadha. Naafatna godhuu didee. Buukattee wayantu yanoora bijooftiin haa ta'uu didee. Yaa fayyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenyaa kanneen amantaa kiristaanaa, amantaa waaqeffataa, amantaa muslimaa taatan hundi keessanuu Oromootiyaa ashamaa harka foonii akka jirtan akkasanii facaadha. Jirri hinnoo boota kana isin raabbannee jirra. Akkasumatti egaa warreen irraan tanaa chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatinaadhaan isin jaa. Araan tanoo qophii ajaa'ibaa akkan isiniif qabadhe dhufee maaliif namoonni tokko tokko maalii bultii namaa har'aa maaliif dubbataa ooltaa warreen jettanillee ni hirtanii maaliif shamarran keenya waan isaan ofuuf jiran agartanii jirtan waa'ee yuutuuberoota yaman kana hogguutuun kuttee tanaa dhufaa piliis halaas nuti hin dubbannu yoo dandeessan nurraa dhowwaa warra bultii namaa diigu kana warra waa hin taane khijiba weerratti oofee wal miidhaa wal hidhaa jiru kana piliis yoo dandeessan dhowwaa. Hai nuti bultii namaa seenee diiguutu jiru. Bultii namaatis nuti akka namni jechuudha. Bultiin nama takka toltee namni wajjin jiraatu barbaanna malee shamarreedha. Shamarran keenya nuti akkanatti bultii wal diiguu jiranii akkasumas irraan tana Fatiyaan Dulliin Fatiyaa dhiifama gaafattee jirti garuu Fatiyaanis dhiifama godhuu fi hin dandeenye baasuuwwan amma bakka kanatti viidiyoo kana waliin qabduu fi jara keenya dhiifama silaa ifii gaafatu osoo hin taane amma ishiin dogoggora ishiin qabdu ifii gaafatu osoo hin taane yoo bara ishiin tun amala ishii sirreeffadhaattee haa gabbaatee wanni iyyuu taate namni ni jira manguddoon ni jirti namaan ifitti araasuu qabdi malee nama ishitti aara qabu tokko irratti waltee gita kana kanaattuun daranuu akka namni sun aaru yookaan akka namni miira keessa galu godhuu jirti jechuudha amma ishiin. Maaliif nama walele jara keenya namaa gootee araarsa. Ifi bilbilaan gaafatu osoo hin taane nama manguddoon manguddoo itti argattee araara gaafattee yookaan yoo feete araaramtee fi yoo feete diddee mirga isheeti garuu takkanaati jara keenya. Asumaan immoo karaa ililliidhaas hin dabarsaa hamma dhumma qophii dhiyeetti nafaan tura. Oomtii kiizee kanaa jaati kiisa mana irraa barbaadatan kamichi. Dhiifama bira kunnee jira nafaati. Jaarsa keenya facaalattee beekanne waan bira maaltu anaatti jirtu jira minaayi. Karaa siree nagaa fayyaa akka hojii jiraannuun fedhalee garaa qulqulluun naaf hidhattee. Nagaa fayyaa obbolee jaarsa keenya kan dabarsee jaarsa walii qabna bara nafaati. Waan bira waan waliin qabnu fiigi jaarsa keenya jechuudha ta'u. Ani immoo dhimma irraa qabdu takka wayii jira. Dhimma maaf warra hin qabne egaa. Kana anaafatiin fiigee inni amma duraa jaarbaraatti sana katteeri amma dhimma irraa barbaadu maatu jira. Amma naan si wajjin walitti araaramee akka nama tokko maatii takka taanii jiraachuun fedha jedhe. Maatii takka obboleessa jaartii bahaari, anis jaartii bahaari. Jaartii. Jara keenya maal jettanii bakka sanatti Fatiyaan akkana jirti jechuudha. Jaartummaa nuti waan takka waan walitti qabnu hin qabnu akkana jirti baasuuf dogoggora ishiin qabdu jara keenya. Ishiin tun itti haaraa qabdiyaa. Ammas ishiin hin callifne jechuudha. Tuttuutee dubbii haasuu jirti ammas. Amma ishii deebiteetti tuttuquu jirti. Namaa dhabe immoo bar'ee yoo manguddoon itti argattee yookaan nama tokko ni jira namni manguddooni namni ishiin dhageessullee ni jira. Fatiyaan nama hin dhageessi. Duraanuu ishee jalate maleedha. Nama san manguddoo itti argattee silaasuu manguddoon diddee san boodarra yoo ishiilleen dhiifama bilbilaan gaafatte hedduu bareedina fakkaatte garuu ammas baazawee
Taakkanaa kana ammas dhalaan biraatilleen akkumatti fakkeenya irraa fudhattee ishii irraa bultii namaa digu jirtu jechuudha. Hedduudha. Wallaahi warreen miidiyaatti ol bee kan miidiyaatti ol beenis hedduudha jedha keenya. Waan kana kana deemu jira. Yaman keessatti. Piliis shamarran kana nurraa dhaaba. Dhimma waliin nuti dabalee dhimma bira anaafaatti waan waliin nuti duun qabu. Jaarsa kwaatoo malee anaafaatti yoo humna tokko ta'uu hin dandeenye. Sibiila waabirati bakka hedduu nageessaa ta'e bakka jiru nageessaa ta'e waan bira anaafaatti. Jechuun hariiroo jira. Inti ilaa torban takka guutuu ala teesse. Maqaa keetiin hin deemu. Ililli mana kana hin gazaadinaan deeme. Arras garuu. Ammana si wajjin hin galu dhaggeeffadhu yoo ni fe'ati fadhinnaati jagabaatti baattee yoo ati nafa dhubaatee mana kan keessa si wajjin hin galu. Kaanaa si eegee fadhiin qabaanne wanni taate. Ala sanattis nangalchini kalaas gannaa lakkisu si galee ani yoo ni fe'ati natti yoo natti araaramuun barbaanne yoo ati nagaan na wajjin jiraachuun barbaanne anis hin barbaadu isa wajjin jiraachuu. Maal seetanii? Hayyooti natti hin araaramne anis bultiin barbaadu jetti. Hayyee ishiin silaa wallaahi dhalaan takka dhalaan sammuu yaaddu osoo silaa ishii tanaa wajjin jiraachuu yookaan khalaas heerumtee osoo ishiin xuneetti bultii ishillee osoo hin diinetti wajjin jiraachuu barbaadu takka ol baatee miidiyaa gubbaatti waan kaane kan haasuttee waa hedduun haasuttu jira hin. Maal jettanii takka yoo natti araaramuu barbaanne an mana keessatti illee hin galuu minaan minii jechuutti. Ishiin waan direetti beektii ishiin hin tuqamne ishiin hammaan tanfatiyaan aara hin fixamne. Bara kanama tuqeetu haa tuqameetu waan ta'e beeka malee kanama tuqee hin beeku jechuudha. Ganamni sun itti aaru tokko. Ishiin kasa kuttee dammas hara meeqan dubbiin tuttuqu jirti. Waan akkanaa kun waan baay'inaan deemaa jiraati. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota piliis warreen warra akkanaa kan deeggartan warra akkanaa kana jira warra akkanaa kana akka nurraa dhaabdan yoo dandeessan jechuudha. Wallaahi innoo shamarraan hedduu gabbaatee bultii namaa seentee bultii namaa diguu jirti. Isinii fottoo asii galinaan jettellee san mirgasiiti. Yoo isin hin fadhu jettee dandee fuudhee miti. Egaa daawwattoota kiyya dandee fuudhee jaartii lama silaa danda'u baate hin fuudhu inni akkuma dandee fuudhe sanitti isiifis isirraayis karaa haalaa biyya namaati biyyattii jirtuni isinirraayis karaa haalaa jiraachuu danda'a. Innooti jara keenya hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya antaan dhiibdee dhiirti yaman keessa hin dhabamtee wallaahi dhiirti qabattee jirti yaman keessa piliis warreen biyya biraa kan akka dhalaa amma lafa fakkaatti akka waan dhiirtummaa yaman keessaa dhabamtee dhalaan baay'inaan heddummaataa jirtu tokko na fakkaatti. Maaliif dhalaan biyya biraa naga qabdi. Argaa jiralleedha. Ammoo taayaman tun osoo silaa bara nama bultiin jaalan tokko irratti wal qabde yookaan akka wayyaa. Nama bultii qabu nama maatii qabu nama maatii isaatii wajjin bultii isaa keessa nagaan jiraataa jiru kana hin jaaladheetti barbaadi. Akkuma gartan tun gabbaatee akkanumatti jechuudha dhalaan tunis fakkeenya irraa fudhattee dhalaa gabbaatee dharummaan gurguddoon tun bara gabbaateeti durummaa irraa fudhatee garana godhee yoo jirtu jechuudha. Maaliif dhalaan teenyas takkaan isaarraa fakkeenya fudhatti jira keenya. Durummaan isa jirti ammaan tana. Durummaan biyyatti haftee amma dubriin jiru ammaan tana uummanni gurguddoon tun tapha dubra qabdu jechuudha ta'ee dhaltee dubra guddoo qabdu durummaa xiqqaarraa fudhateettee gabbaatee jechuudha maqaan taanee maqaa kajiba maqaa guddaa kana nama maqaa balleessaa jirti. Wallaahi an biyyattii biraa naga qabdi an taayaman tun ajaa'iban taate wallaahi dhiirti baay'inaan
Eragaa dhalaan baay'inaan hedduudha. Kanaa dhiirtillee hedduu jira. Dhiirti bakka hundarti. Subhanallah rabbiin nu haa qajeelchu. Rabbiin haa qajeelchu jaadha du'aa godhaafin isin jaa hordoftoota fi dhaggeeffattoota kiyyaa waan haqa dhumatti na daawwattaniif hedduu galatoomuudhaan isiniin jaa hamma qophii biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.